والله لا بس سودان على الرابر إذا عمينا على جوارا بفات بطبر الرابر إذا الرابر إذا والله سايدين مرة الرابر إذا أبي نتيتو لما من جزء عربي فدوبت ورب الكعبة يونا سميت سمايا والله عربي تاجيبر عربي فيكو جدول عربي مشودا والله عربي مشودا متى نما عربي فسير أمبي كنا سيدي جدول هذا بيكام ملاجي تنسوباجي تنبي تناجرين عربي بكباية تناكبان سيغلي سلامة ما سيران جلا دي بيسير روان تكو أيوة ما في مشكلة يرون جروني بيكا حركات كودا جري لما سبار نونجي جلال نانجي سيغلي أمبا جدول دكي فتا فاتيه جدول فاتيه كو كميت فكاتون نكاسي جرات سورندو garuu ijoolleen miidiyaa irratti namuusa gattee adaba gattee jechoota hin taane fayyadamu miidiyaa irra baay'ee jirti. Badee dhugaa dubbachuudhaaf jechoota akkasii irraa argatanii eegdatu. Haadha namaa rarrabsitu. Abbaa namaa rarrabsitu. Siin galaa jira. Mucaa kana wanta adda godhu jechuudha. Ilaala dhaggeeffadhaati jabeessaati jechuudha. Osoo dhuguma maraatte, osoo dhuguma kabajaa hin qabne, osoo dhuguma nama safuu gadi taate jechoota akkasiin fayyadamtu. Yeroo hedduu fakkii gurguddaa yoo ta'ee jedhee ofirratti tarkaanfii nama fudhatu osoo nama hin taane ofirratti. Jaalalan naqabe miidhameen jira abaluu gochuun qaba maaliin godha kan jettu ofirratti tarkaanfii fudhatu. Namoonni baay'een garuu of qulqulleessanii namarratti tarkaanfii fudhatu. Nama xiqqeessu, nama arrabsu, haadha namaa arrabsu, ganda namaa arrabsu. Mucaa kana garam biraa waan kana barbaadaa hin argitan. Look at isiin wanta godhee jedhe kan si shamara ta'uu isiiti. Ilmoo shamaraa waan taateef hawaasa keenya keessatti waan barree jenne duudhaa hawaasa keenya irraa barree jenne shamarri beektee qaanfachuu miidiyaa irra baatee iddoo sagalee fuutee dubbachuu wantoota beektee sammuu namaa keessatti aadaa jalqaba maatii keenya irraa kooppii goonee ol dhufne kanatu xiqqoo yeroo si ilaallu akka waan beektee namuusa safuu battee waan akkasitti akka fudhannu gochiisuu danda'a yoo ta'e alatti parsanalii muciyoon nama kaayyoo qabu nama jabeessitee waan gootuuf maal akka goote of beektu sinii galaa jira miti. Yoo maal haftee jette burtukaana bilchoodhaan talli haafee sukkaara soogidda malee nyaachifti intalli maashaallah wanta bukkee garrabbaat nagarin lafa. والله لازم أنو بارس سنين جتون كايرو جكاتين سنين أكثر سيجا مالي أقوله سولي جتون أقوله تيرا ولي جتون كابتن هذا مالي سنين كره تجاب سجى جورا نامو سما جولين كتير مكوبا أكا كونو ما فاتي عندك كينيا سيجارة تسكبجا personally أنا كروم فاكو تيتي غاف مغستي كنا رتو والرجينو مالي Rumfaadhaan ittiin haasee yookaan eenyummaa see maal kana seenaa see waan hunda hin beeku. Amma tokko nan beeka. Waanuma isheen dubbatturraa waanuma nama biraarraa dhaga'urraa. Haa ta'uti garuu isheen akka ilmoo durbaa tokkotti of dandeessee biyya ormaa keessa jiraachuun iyyuu cimina tokkodha. Dhiisi waan biraa. Of jiraachisuun ishee ofirra dabartee nama biraa jiraachisuun ishee sana caalaan moo konfidensiidhaan as baatee miidiyaadhaan dubbachuun see utuu namni baay'een arrabsuu sana dandeessee jiraachuun see waan guddaadha. Cimina tokkodha. Garuu gaafan jedhu immoo negatiivii haasa'uuf miti. Yookaan waan hamilee ishee cabsu dubbachuuf osoo hin taane yeroo tokko ilmoon durbaa akkuma umriin ishee dabalaa deemu ilmi namaa sammuun isaas ballachaa akka deemuun guyyaanis dabalaa akka deemuun kaayyoo isaa fuula duraa ilaalaa wanta hir'isaa deemu ni qabaata. For example, Fatiyaan kalees nama bultiin qabne turte jechuun amma fakkeenyaa fi har'a hanga har'aatti bultiin ijaarranne isheen. Boru bultii ijaarrachuudhaaf deemti yoo ta'e itti gaafatamummaa wayiitti dhagahamuu qaba. Tapha ishee kaleessaa qoosaa ishee kaleessaa koomedii kaleessa hojjetu itti fayyadama miidiyaa kana hir'isaa deemuu qabdi. Maaliifi namni waan guddaa gaafa karoorsu wantoota xixiqqoo hambisaa deemuu danda'u qaba. Malee akkaataan isheen waan isheerraa miidhagne waan ishee wajjin hin deemne waan kaayyoo ishee wajjin hin deemne ofirraa hambisaa deemuu qabdi malee akkaataadhuma kanaan dura jirtutti itti fufi jechuun tarii gaarii akka kotti gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Dhugaadha. Sanaanis irratti waliin gala. Abbaan manaa isheen itti deemtu
أبا من أسيني تدمت yaada biraa keessa galuu danda'a. Jaalala qabu ofirratti ilaalcha biraatti dabaluu danda'a. Shakkii biraa keessa galuu danda'a. Kaayyoo ofiitiif jecha, karoora ofii, galma ofiitiif jecha wantoota isaa deeman gaachuu danda'u qabu malee itti caalaa deemuu hin qabdu dubartiin. Tasgabbaa deemuu qabdi. Wanta tokkotu gochuu barbaaddu, narraa bareeda jetteetu yaaddu, ofirraa isaa deemuu qabdi malee wanta ta'uu hin qabu. Amalli namaa kun ismuuf ta'ee qixa tokkoon deemuu hin qabu. Waa irrisaa deemuu danda'uu qabda. Kan kanarraa hafe jabaadhu. Jechoota namatti deddeebisuu, jecha namaatiin haamileen namaa cabuun sirrii miti. Wanta amma jalqabame kana dhagaa bu'uuraa amma mana maammeetti kaa'ame kana piroojeektii guddaa ijaaramee nama gaafa maaloodha siin kutanu sun maqasii dammaamne. Ribaanii anaake ribaanii nama walumaan kutu waa godhuu ammoo bultiin ijaaramu kun bultii miidiyaa irratti dhufee ijaaramee leencaa fi maali gaalaa fi minaaminiidhaan deeggaramu kan akka hin taane bilisa. Rakabsiisinaa bultii yeroo kanaa ammoo wanti rakabsiise. TikTokin baay'ee rakabsiise dhugaa dubbachuuf. TikTok baxaam wallaahi summa wallaahi. Kabaja wanti fuudhaa nama jibbisiisu inni guddaan asitti dhufanii ebalu guyyaa akkanaa fuudhaa ebalutti naa wajjiniin wal arguudhaaf leenca mana qopheessaa manaamin jedhamee inni dur jaarsi deemee sheekotiin deemanii inni kaanillee barra obboleessi faa deemu malee hin ta'u miti dur inni haafuyyuu gaa akkaataa walirraa fageenyaatiin anillee baay'een beeku. Garuu asirratti leencaa fi giiftiidhaan inni bultii namaa ganaa namni mana jaarratee ilmaan horee bultii gadi dhaabbatee jireenya hanga lubbuunsaa jira. Lafarra jirutti wajjin jiraachuudhaaf deemu. Giiftii saantimaan jijjiiramtu kanaan jijjiiramee sheekonni keenyas masjiidaa fi wanti dhiisanii as TikTok irratti dacha'anii gaafa barbaadan ni kaa'idanii kaa'anii. Xinnoo turanii guyyoota muraasa gidduutti nama erganii walitti buusanii immoo ammas gastii bananii immoo walitti immoo araarsina jedhanii. Araara. Soo bultii akkasii akka hin taane. Wantoota bilislicii akkanaatiin isin jijjiiranaa baay'ee. Amma yeroo isin geemii irratti maal jettanii isin intini uffattee dhuftee dhiirri gaafa sana utuma fuudhee anatu ni kaasi godhatu jedhee hanga uwwanaallee wajjin hin tuqaata hiike. Barakaan qabu bultiin akka kana. Ijji namaas guddaa dhabe. Ija namaati gurguddaa. Amma namoota feesbuukii irratti miidiyaa irratti wal faarsanu maaloo koo maaree koo jinni ko jedhanii footoo walii maxxansaa turan namoota baay'ee argineerra. Waggaa tokko wajjin ga'aniiru. Jedhi bakka nagaatti jedhu afaanuma kaleessa lubbuu konsi malee hin jiraadhu wal maxxansaa turaniin ji'a 3 ji'a 4 booda jedhi bakka. Akkana jedhee fuula dhiise. Mucaan isii dhaqee jaalladhee jedhe na faarsi miidiyaa irratti piroofaayilii godhatu. Barbaadu. Profaayilii godhachuun onnee keessatti profaayilii onnee walii godhachuudha malee mataa gadi qabatanii dhokfatanii mana ofii keessatti nugusaaf biqiltii ta'udha malee hoyi miidiyaa irraa kuni bultii barataa dhowwaa wayye. Atuu namoonni kun yaa'iin jecha dubbatte wayii jira sii galee jecha sanarratti waa dubbachuun barbaadanaaf eeyyamtaa dhiifamaa hojjetu. Rakkoon qabu. Ani waan ati jettee dhugaa keetii intalli tokko bor angaarraa hin heerumne bor meebii qophaa'uu mala akkuma ati jette sii galee. Ani har'aa miti kan inni itti qophaa'e kanaan durallee intarvii wayii miidiyaa guddaa wayii irratti yoo kana godhamee gaafii tokko gaafatamee sanarratti illee himeen jira. Laayivii kiyyallee gizeen galee ijoolleen si jaallannaa naam jedhu akka waan siiriisitti ta'anii dhufan ufaa itti maan ture. Bultii jechuun sii galee ani waggaa 8 biyya kanatti kanin bultii keessan seenne
maalii fi bultii jechuun waan ulfaatuuf isii galee bultiin akka maammadoo farrazatee dhufee yookiis maammadoo maallaqa qabutti fiiganii galanuu miti isii galee bultii jechuun ani fatiyyeen heerumtee hiiktee sana waan hin barbaanneef hangawwanaa ture isii galee innaa jecha keessan irratti maal jette of qopheessuu qabdi koomedii qannasuu qabdi jette yaa dhugaa keeti ani dhugaa rabbii ergan jaallachuu fi jaallatamuu eegalee jaalallee qabaachuu eegalee ji'a 2 gaheen jira. Wallahi jaalalleen hin qabaa jireenya koo keessatti asii miti ani kaayiroodhaa kakadheera duraanu haati kiyyaa yeroo baay'ee du'aa inaa gootee turte ol galtee gadi baatee du'aa inaa gootii innaa du'aa inaa haadha kiyyaa maal ture jaarsa si qananiisu akka mana kiyya guutuu goote akka boorsaa koo guutuu goote xiqqaa guddaan si haa jaallatu jaarsa bareedaa jaarsa imaana qabu kan tasgabbeessu jettee du'aa inaa gootee akiram isii galee haati kiyya silaa jiraattee jaarsa kiyya kana amma kara fuulduraatiif kaayyoo karoorfannee waliin mari'annee walitti galuudhaaf jennu kana atu arkite nan bu'aa gisee takka barri cufadhe maaliifi nama jireenya koo keessatti dhufe jecha keetiif hin jedhaara duraan nan bu'aa miidiyaa kanarraa biqaa yeroo dhufee namni achi jalatti haadha abbaadhaan na tuqu andakkaamaa goonniin koo durriyyummaa waan hin qabneef haadha kee abbaa kee jedhanii qabrii keessatti haadha kee yaarrabsu sii galee sanaan natti dhufumi sana laalee na hordofee sii galee nama sooshaal miidiyaatii miti nama tasgabbaa nama haayuu nama kabajamaa nama yaadu sii galee biqaa na fudhatee keessaan seenee fatuu akkanaa miti haati kee arrafamteef haati kee waan taatu akkasii hin boohin inkaan dhugaa miti dhugaadhaan boo'u miti siiqoosaadhaan boo'u siin arkin nama baay'een na gorsaa maammeen na gorsaa nasrii na gorsaa garuu bultiin kuni dhugaa rabbiin sii jedha yeroo namni gaarii dhufee si buuchuu jedhu yaani gammachuu wayisi dhagaamee waan barra koomedii sanaa miti waan feetee ni dhiista an tiktaakiin homaa natti hin fakkaatu amma maaliifi naman jaalladhu naman kabaju nama yeroo naa kennu naman yoo ilaal haqeera kadheetti boo'e na dhaggeeffatu saa 24 na dhaggeeffatu waan jireenya kara fuulduraa na gorsu akkaataa namaa wajjin itti jiraadhu na gorsu nama miidiyaa kanarraa na tasgabbeesse argadheen jira inni asumaan dhugaa yeroo kana dalagaa jira hedduu jaalladhaa hedduu kabajaa argadheen jira dhaabii qo'e miira keessa kan ta'e akka baadhe Mera mbaasu namni dhadhaattanima sittanima inna miidiyaarraa uf qusadheen jira baay'ee tokko amma ndawum ijoolleen yeroo baay'ee fatiyyee maal taate akka duraanii miti ምናምን naan jedhu maaliif bakka እንዴ jaarsi koo waan inni barbaadu nan beekaa hin beeku siigalee na fattanaa ta'uu jiraata fattanaa keessa nagalchee ta'uu jiraata siigalee siin jaalladhaa ምናምanii fi miti nuti viidiyoo naasofnu kaayyoo qabnaaf siigalee halaalaan walitti deemuu waan barbaannuuf nan sodaadha amma yeroo social media irratti illee waan takka dubbadhu maaliif dhiirri kun nama taazabaa si fattanaa malee waa biran tartu si galee ani amma fattanaa cimaa keessa jira jaarsa koo kara fuulduraa biratti maaliif na fattanaa jira dubartii akkamii fatiyyeen miskiinummaa si qofaa miti na fattanaa jira fattanaa kanammoo waan darbuu qabuuf amma namni barbaade na arrabsus an deebiin laadhu yeroon tiktaakii kiyyarra galuu dhufee na laalaniinis nan taphadhaa zanaan jedhaa nan kolfaa nan baa namoota baay'een na gaafata jijjiiramtee jirtaa koo in kolfitaa yaa erga wallaahi Aleksaa waggaa takka haati kiyya duute irra keessan kolfa malee takkaa dhugaa kolfeen beeku erga mucaa kan argadhee garuu wallaahi kolfa dhugaan kolfaa jira nan bareede fuulli kiyya na qajeele hin boo'u hin aaru sigale gammachuun qaba jireenya kiyya Fatiyee guutak namni mana kana keessa jirtan hundi maashaallah raajaa Maashaallah jira. Wallahi qalbiin namaa hin beekamu irraa hin gammadeette maashaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah tabarakallah. Negabrumma. Wallahi abbaa manaa irraa jalqabee habiibii kiyya eenyummaa keetii fi tokkummaa keetiif si jaaladha akka obboleessa kiyyaattis ilaala abbaa manaa irraa jalqabee. Hunda keessa warra as keessa jirtanii fi namni ajala jirtanillee obbolummaattii fi gammachuu Fatiyaa kana baraga waliin qoodamnee isiniin jedha Fatiyaa. Wallahi rabbiin si haa gammachiisu.
ربي سي هاجم مجيس والله ربي سي هاجم مجيس ما شاء الله تبارك الله سنجدوا متكا هنجد كراتني والله جالل في ديسان آمين 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 أنا وني كرات مالي باباتيكا سورة باسيكا مرة نمرة دعاء كذا جارسك يسلا أرجون أولتاني أم بيلو نفرد بيرا الناس نما تاني كوديغو متسيجاره وايكي ياليت إليت إبيكا سيجاره نمي تكو سيلالة سيكوفي مراتو نانجاني كنان دراين بيكا نسوداتا تورينا ميكو سيجاره أكنيت نتياتي بيكا بكنا لالي إنه أكن تيك وراتي نتياتي كنافو أني سبرين ناني نما أكنا ناكنة ربي سنا نافع إيجو أكنا جيري أكنا سوسال ميديا راكد أوف كوتا تقوله ربي فامن فيسو ربي وليت سنا أورو يسوع نما ملكي حلالا قول أتوسنا قول أجدادي دعائي نقول والله مامي أنا قافة انترفيو قوتي سنين بجيه سيدم مدربتي أنفتيا والله باقي وقسم بالله يا ربي باقي وقسم بالله انترفيو سيسن كيتي أنقان دينا yeroo hunda qoosaa namatti laaggatuu maalatti fakkaata haqa isaanitti yoonaan jedhu still now amma galgala silaatti amma garuu mimmaantu na hude wallahi isma dhugaan siin jedhu wallahi dhugaadha namoota baay'ee anamma yoo ati maaliif jette yoo ati bakki ati itti nagaddisiistu kanaan dura bakka haadha maali wal qabatee waan ati kaastudha isa sanas immoo dadhabina kan kee sitti muraa ture maaliif sitti muraa ture seeti yeroo mara namni gaafa si aarsuu barbaadu bakka dadhabina keeti dakkaamaa goonnii kee barbaada karaa cinaacha si dhukkubuu barbaadeetu bakka sanaan si tuqa waan ta'eedhaaf cinaacha kee sana namatti agarsiisuun qabdu turtee jedheetan dadhabina sitti muraa ture akka namni sanaan si tuqu kan godhu isheedhuma mataa jedheetan sitti muraa ture miskiina ammata akka taate arraree daqiiqaa ammaa kanatti bare anyways ati amma kana booda wanta jettu kana taanaan akka wallaaluma kootiittan sitti akka obboleessaati gammachuu nama bultiisii wajjin ijaarrachuuf deemuu sana qofaaf jiraadhu ati amma kana booda abbaan fedhe awwaara haa kaasu abbaan fedhe si haa arrabsu dantaa nama biraa gammachiisuudhaaf Oromoo gammachiisuudhaaf maammee gammachiisuudhaaf sinnii gammachiisuudhaaf waan jedhu jecha gammachuusaa akka hir'isuu hangatii danda'e. Namni sun akkasitti mufanne yoo sitti mufatelle ofii kan keetii dhiifama gaafattee akka araarfatu wantoota inni jibbuu fi wantoota inni jaalatu qulqulleeffachuu qofa irratti of qopheessi miidiyaa kana wallahi kan jedhu miidiyaan hafe zinniin hafe jireenyi kee amma isaa wajjin waan ta'eedhaaf rabbiin bultii barakaa sitti ijaaru nama kana caalaa akkasi kunuunsu nama caba keessii fayyisu madaa keessii wallaanu sii qoorsu siif haa godhu